Akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti gaharra immoo meetodii waliin ilaalla jechaadha Java programming keessatti meetodiin maal akka ta'e fi akkaataa kamitti akka barreessuu dandeenyu fi akkaataa kamitti akka fayyadamnu meetodii kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Egaa kana keessatti kutaa kana keessatti hubannaa bareedaa akkasiin argattan abdiin qaba waan ta'eef sirriitti hordofaa isiniin jedha. Kanaafi kilaasiif objektii maal akka ta'e duuba deebitanii ilaaluu dandeessu because wal qabata waan ta'eef tokko tokkotti fayyadamuu dandeenya waan ta'eef kanaaf duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Egaa har'a kan waliin ilaallu meetodii waliin ilaalla jechaadha. Meetodii maal akka ta'e Java keessatti fi akkaataa kamitti akka fayyadamuu dandeenyu gabaabsee bifa ifaa ta'een yookiin immoo bifa clear ta'een isinitti hima jechaadha. Kanaaf na hordofaa isiniin jedha. Egaa asirraa gaafa laallu meetodiin maal akka ta'e gaafa define goonu jechaadha. What is method kan jedhu asirraa gaafa ilaaltanii method is a block of code that performs a specific task jedha yookiin immoo taaskii murtaa'aa tokko execute gochuudhaaf kan nuti barreessinu maal jedhama meetodiidha jechuudha. Kanaafi it's a block of code blookii ta'e keessatti blookii mataasaa kan qabu blookii mataasaa keessatti taaksii ta'e yookiin immoo joobii ta'e perform kan godhu yookiin immoo execute kan godhu maal jedhama it is a method jechuudha. It's a block of code jechuudha. A block of code gaafa jennu meetodiin ta'e yoo as jiraate meetodiin blookii mataasaatii qaba jechaadha. Blookii gaafa jennu curly brace kana jechuudha. Kanaafi curly brace kana keessatti kan hojjetamu hundiyyuu yookiin immoo execute kan ta'u hundiyyuu maal jedhama statementii jenna jechaadha. Statementiin kun as keessatti kan execute ta'u yoo ta'e meetodii kana keessatti kan execute yoo ta'e kanaaf hojii meetodiiti jechaadha inni kuni. Kanaaf wantoonni blookii kana keessatti blookii meetodii kana keessatti execute ta'an block kana keessatti kan execute godhu meetodiidha jechaadha. Kanaaf meetodiin it is a block of code that performs specific task jenna jechaadha. Specific task kan jennu warra as keessatti execute ta'anidha jechaadha. Statementoota baay'een jiraachuu danda'u. Kana keessatti kan execute ta'ani it is task jenneetu waamna jechaadha. Kanaaf it is also known as a function jedhama. Function illee jennee waamna jechaadha. Programmingiiwwan biroo keessatti meetodii yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu function jennee jechaadha. Function illee jennee ni waamna jechaadha. That used to perform some kind of tasks jennee kan waamnu jechaadha. Kanaaf function jennee illee ni waamna jechaadha. So it must be called to execute jedha. Call gochuun dirqamadha jechaadha. Execute gochuudhaaf functioniin tokko yookiin immoo taaskii ta'ee execute gochuudhaaf yookiin specific task kana execute gochuudhaaf call gochuun yookiin immoo waamuun dirqamadha jechaadha. Hanga waamnetti execute gochuun ulfaata ta'a waan ta'eef waamuun dirqamadha jechaadha. Execute akka godhuudhaaf meetodiin kun ishee kana execute akka godhuudhaaf main meetodii keenya keessatti yookiin immoo kilaasii biraa keessatti call gochuun dirqamadha jechaadha. Kanaaf execute gochuudhaaf call gochuun yookiin waamuun dirqamadha jechaadha. Meetodii kana akkaataa kamitti akka waamuu dandeenyu akkaataa kamitti akka call gochuu dandeenyu ni ilaalla fuulduratti waan ta'eef ammaaf garuu kan si qabachuu qabdan it must be called to execute jechuudha. Kanaaf it help with code reusability koodii tokko irra deebinee yookiin meetodii tokko irra deebinee waamne itti fayyadamuudhaaf nu fayyada. Irra deebinee koodii bal'aa barreessuudha koodii tokko si lama sadi waamne itti fayyadamuudhaaf nu gargaara. Lammaffaa it helps to modularize our codes. Inni sadaffaa immoo it enhances our code readability yookiin immoo koodiin keenya bifa clear ta'een akka inni dubbifamuudhaaf nu fayyada jechaadha. Kanaaf meetodiin gabaabumatti definition isaa it is block of code that performs specific task jechaadha. Kanaaf meetodii garaagaraa kan nuti fayyadamnu taaskii murtaa'aadhaafidha. Taaskii add gochuuf yookiin kan akka fakkeenyaatti add gochuuf yookiin multiply gochuuf yookiin immoo wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaaf it performs or it is designed to perform some kind of tasks which is specific kan jennuuf jechaadha. Kanaaf egaa asirra dhaabbannee yoo ilaalle syntax isaa jechaadha. Syntaxiin meetodii tokko return type qaba. Method name qaba isa booda parenthesis jira jechaadha gaafa define goonu. Inni kuni maal jedhama method definition jenneeti waamna jechaadha. Method definition jenneeti waamna jechaadha. Bifa kanaanidha meetodii tokko kan define goonu. Return type qaba, method name qaba, parenthesis qaba jechaadha. Parenthesis kana keessatti kan barraa'u immoo maal jedhama parametriidha jechaadha. Kanaaf meetodii kana otoo hin waamin dura define gochuun keenya dirqama waan ta'eef bifa kanaanidha immoo kan nuti define goonu jechaadha. Return typein kun integer ta'uu danda'a, void illee ta'uu danda'a,
stringii ta'uu danda'a, dabilii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf return type qaba jechaadha. Yoo barbaanne addana kanatti maal dabaluu dandeenya? Yoo barbaanne fuuldura kanatti access modifier garaagaraa, public, protected, wantoota garaagaraa dabaluu dandeenya. Garuu meetodii tokko gaafa define goonu wantoonni inni qabaachuu danda'u ishee kanadha jechaadha. Fi isa booda curly brace kana keessatti kan barraa'u immoo taaskii yookiin specific taaskii kan execute ta'uu sanadha jechaadha. Kan execute ta'uu sanadha jechaadha. Kanaaf isheen kun method body jenna jechaadha. Kana keessatti local variable garaagaraa barreessuu dandeenya yookiin declare gochuu dandeenya jechaadha. Kanaaf as keessatti kan barreessinu maal jedhama? Body method sanaa yookiin immoo qaama method sanaati jechaadha. Kanaaf curly brace dagachuu hin qabnu banuuf cufuu isa booda method name kana isa booda parenthesis kana keessatti immoo yoo methodiin yoo argumentii yookiin immoo parametriin kan barbaachisu yoo ta'e parametrii sana barreessuun dirqama keenyadha jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti inti jedha, inti saam jenna. Asitti intiin kuni it is data type, it is return type jechaadha yookiin immoo return type kan meetodiin keenya return godhudha jechaadha. Kana keessatti egaa asitti immoo saam kan jettu jirti. Isheen kun method name dha jechaadha. Method name isheen kun jechaadha. Method name keenyadha. Inni kuni maal jedhama? It is parameter jenneetu waamna jechaadha. Ishee kana parametriidha jechaadha isheen kun. Isa booda curly brace jira. As kana curly brace banneerra. Asitti kanarratti immoo cufneerra jechaadha. As keessatti immoo maaltu jira? Method body jechaadha. Ishee kana keessatti kan barraa'u method body dha jechaadha. Kana keessatti kan barraa'u method body kan execute ta'uu jechuudha. Kan execute goonu jechaadha. Kanaaf isheen kun specific task dha jechaadha. Specific task kan maal godhu kan a plus b calculate gochuu danda'udha jechaadha. Calculate godhee kan return godhudha jechaadha. Kanaaf inni kun maal jedhama? Method definition jenneeti waamna jechaadha. Method definition jennee waamna jechaadha. Egaa kana keessatti egaa gaafa laallu method code immoo maal inni kan jedhudha. Method code yookiin immoo method tokko waamuun maal jechuu akka ta'e ilaalla jechaadha. To call a method in Java, write method name followed by parenthesis and semicolon. Ishee kana jechaadha. Kan nuti follow gochuu qabnu yookiin kan nuti hordofuu qabnu, we have to follow this rule or this conventional rule. That is, we have to write method name that is defined already and followed by parenthesis and semicolon kan jennu jechaadha. Asitti method name keenya kan define goone sana barreessina jechaadha. Isa booda parenthesis barreessina, isa booda semicolon barreessina jechaadha. Fakkeenyaaf asitti methodii tokko define goonu method 1 kun method 1 dha. Haa jennu int haa jennu kanatti return type barreessine jechaadha. Isa booda int m1 jennee isa booda parenthesis kana keessatti parametriin jira haa jiraatu akkasumatti ammaaf fakkeenya kanatti haa fudhannu. Isa booda as kana maaltu jira? Curly brace jira jechaadha. Isa kana keessa maaltu jira? Method body jechaadha isheen kuni. Kanaaf kun amma method define goonedha. Kana waamuudhaaf maal gochuu qabna? Ishee kana follow gochuu qabna jechaadha. Method name irra deebinee method kana waamuudhaaf akka inni task keessa jiru kana execute godhuuf deebinee waamuudhaaf maal gochuu qabna? Data type yookiin immoo asitti return type barreessuu hin qabnu jechaadha. Kanaaf maal goona asitti m1 jenneeti m1 jennee method name then parenthesis then argumentii yoo barbaachiste argumentii value asitti pass gochuu dandeenya. Yoo asitti barreessineera ta'e parametrii asitti yoo barreessineera ta'e asitti dirqama barreessuun keenya waan ta'eef ammaaf garuu hin qabnu waan ta'eef already maal goona parenthesis barreessine semicolon daballaa jechaadha. Kanaaf yeroo akkasitti barreessinu maal jechuu keenyadha? Methodii kana call gochaa jirra jechaadha. Methodii kana call gochaa jirra jechaadha. Methodii return type isaa integerii ta'e argumentii qabaachuu dhabuusaa as keessatti check goona. Isa booda yoo qabaate pass gochuu dandeenya as keessatti jechaadha. Parametrii yoo qabaate asitti argumentii pass gochuu dandeenya jechaadha. Isa booda bifa kanaan jechaadha kan nuti methodii call gochuu dandeenya. Method name parenthesis then semicolon kanaanidha jechaadha. Fakkeenyaaf asitti egaa bifa kanaanidha jechaadha. Method definitioniin kun yoo jiraate kun method definitionii keenya yoo ta'e kana methodii kana call gochuu yoo barbaanne bifa kanaan call gochuu dandeenya jechaadha. Objective oriented keessatti keessumaa yoo objectii qabaanne object dot greet jennee waamuu dandeenya. Kuni method name dha jechaadha. Kun method signature kan jennu jechaadha. Method signature kan jennu jechaadha. Method signature is a combination of method name with its parameter jechuudha. Kanaaf kuni method name dha. Kun return type dha. Kana call gochuuf maal gochuu qabna? Method name followed by parenthesis and semicolon jenneerra waan ta'eef gaafa kana barreessinu maal jechuu keenya kana call gochaa jirra jechaadha.
As keessatti garuu waa lamadha kan nuti hubachuu qabnu. Objectii dot greet jennee meetadii tokko kan kool goonu ta'e objectii fayyadamne meetadiin sun maal jechuudha? Meetadiin sun nen staatikiidha jechaadha. Nen staatik meetadiidha jechaadha. Kanaaf asitti yoo staatikii ta'e meetadiin keenya staatikii yoo qabaate fakkeenyaaf amma asitti staatikii yoo qabaate maal gochuu qabna? Staatik void greet kan jennu yoo ta'e staatik keywordii yoo jiraatte asitti maal gochuu qabna? Objectii create gochuun nu barbaachisu jechaadha. Objectii create gochuun nu barbaachisu. Sababiin isaa each static method is belongs to or each static method belongs to all objectives in our class. Kanaaf static objectii objectoonni hundi static method share godhatu waan ta'eef commonidha jechaadha. Kanaaf jecha objectii hundaaf static method tokko tokko uumuun nu barbaachisu jechaadha. Kanaaf objectii create gochuun hin barbaachisu static methodidhaaf. Akkuma static variableidhaaf objectii create gochuun hin barbaachisne bakka kanatti static methodidhaafis objectii create gochuun hin barbaachisu jechuudha. Sababiin isaa static method is accessible all the classes through all the classes. Kanaaf egaa asitti objectii kan nuti fayyadamnu yoo statikiin hin jiru ta'e objectii fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf amma void greet kan jennu yoo ta'e asitti objectii create goone objectii class sana create goone isa booda method sana call gochuu qabna jechaadha. Sababiin isaa it is non staticidha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf each object have their own copy of this method kan jennuuf jechaadha. Kanaaf objectii create gochuun keenya gaariidha yoo non staticii ta'ee jechaadha. Kanaaf bifa kanaan jechaadha meetodii kan call goonu inni ittaanu type of parameter kan jennu jechaadha. Type of parameter gosa parametrii gosa lama qabna nuti asitti meetodii keessatti jechaadha. Parametrii gosa lama qabna. Formal parametrii fi actual parametrii kan jedhamutu jiru jechaadha. Isaan kun gosa lama parametrii beekamoodha jechaadha. Inni tokko formal parameter inni jennu declared inside a method definitionidha. Actual parametrii immoo passed during the method call jechuudha. Isheen kun argumentiidha. Argument jenneeti waamna jechaadha. Yookiin immoo argi jennee kan waamnu jechaadha programmingii keessatti. Kanaaf akka fakkeenyaatti ilaallee yoo asitti yoo isinitti hime jechaadha. Asitti kun amma akka sila isinitti himetti return type qaba. Kuni maal jenna? Methodidha. Isheen kun method nameidha, return typeidha, argumentiin ta'ee jiras keessa. The parametriin ta'ee jiras keessa. Asitti maal jedhamu kun method definitionidha jechaadha. Method definition kana keessatti parametriin ta'e pass ta'eera. Isheen kun maal jedhamti? It is a parameter jenneeti yookiin immoo which is formal parametridha jechaadha kun. Parametrii formal parametridha jechaadha isheen kun. Formal parameter. Formal parametrii kana yeroo tokko tokko maal jennee waamna? Placeholder jenneeti waamna jechaadha. Placeholder jenneeti waamna jechaadha. Asitti egaa meetodii kana call gochuu barbaanne bifa kanaanidha kan nuti call goonu siniin jedheera. Asitti method name followed by parenthesis and semicolon jenneerra. Ishiin kun gaafa nuti barreessinu meetodii isa kana call gochaa jirra jechaadha. Call gaafa goonu asitti parameterii ta'e galchinee jirra. Bakka kanatti parameterii sana edda galchinee gaafa meetodii sana call goonu argumentii sana pass gochuu qabna jechaadha. Argumentii kana gaafa pass goonu isheen kun maal jedhamti? Actual parameter jedhamtee beekamte jechaadha. Actual parameter yookiin immoo argi kan jennee waamnu jechaadha. Argumentis yoo argi jennee waamna gabaabsinee jechaadha. Kanaaf ishee kana gaafa asitti argumentii kana gaafa pass goonu isheen kun maal taate dhufteeti asirratti store taate jechaadha yookiin string name kanarratti alice kan jennu kun dhufeet asirratti store ta'a jechaadha gaafa call goonu jechaadha. Kanaaf string name yookiin formal parametrii kana kan nuti placeholder jennee fi ishii kana baata waan ta'eef yookiin immoo argumentii kana waan baatuuf akka placeholderiittidha kan hin akti godhu jechaadha. Kanaaf bifa kanaanidha jechaadha parametrii gosa lama qabaachuu keenyadha. Inni tokko formal parameter inni lammaffaa immoo actual parameter jechuudha. Actual parameter is passed during the method call and a formal parameter is declared during the method definition kan nuti jennuuf jechaadha. Kanaaf egaa inni taanu return type dha jechaadha. Return type kan jennu immoo gosa lama qabna. Void return type and normal return type kan jennutu jira jechaadha. Void return type jechuun void dha. Void keyword kan qabu metodiin keenya void keyword kan qabu yoo ta'e it doesn't return any values rather than printing or displaying a result jechuudha. Kan return godhu yookiin immoo kan metodii isa call godhi sanaaf kan deebisu hin qabu jechaadha. Return kan godhu hin qabu gaafa jennu jechaadha. Yookiin immoo waan return godhu qabu yookiin immoo waan execute godhee return godhu hin qabu. Display gochuu yookiin save gochuu yookiin immoo print gochuu irraa dhalatte jechaadha. Garuu return type yoo jiraate maal return godha? Type sana return godha jechaadha. Inti dha yoo ta'e inti type return godha jechaadha kan isa waame sanaaf.
Fakkeenyaaf amma asitti void greet kan jedhu jira. Void greet kana keessatti return type keenya metodiin kun void return type qaba yookiin immoo no return type jechaadha. Waan return godhuun qabu display gochuudha latte jechaadha. Kanaaf method body kana keessatti kan barraa'u fakkeenyaaf amma kun method bodyidha. As keessatti jechaadha kan execute ta'u. As keessatti print gochuu yookiin system.out.print gochuu alatti yookiin display gochuu alatti waan biraa waan return godhu hin qabu jechaadha. Kanaaf inni kun maalidha yeroo baay'ee return keyword hin qabu jechaadha. Return keyword hin qabu. Waan return godhu hin qabu jechaadha. Maal godha yoo metodiin ta'e call isa godhatee fakkeenyaaf amma metodii kana mee call haa goonu bakka kanatti call haa goonu fakkeenyaaf amma greet yoo jenne jechaadha. Greet yoo jenne asitti metodii kana gaafa call gaafa goonu asitti wanti execute ta'u kuni deebi'ee bakka kana waan dhufu hin jiru jechaadha. Waan resultiin ta'e bakka kanatti waan deebi'ee dhufu hin jiru jechaadha. Calliseetuma display godha malee yeroo call ta'u calliseetuma waan as keessa jiru kana execute godhee display godha yookiin immoo save godha malee waan biraa waan isa kanaaf isa waame kanaaf return godhu hin qabu jechaadha. Kanaafidha void kan nuti jennuufi. Void jechuun it doesn't return anything kan isa waame sanaaf yookiin immoo metodii isa waame sanaaf isa kanaaf jechaadha kan return godhu hin qabu jechaadha. Asitti garuu int get age kan jennu kun return type qaba. Return type isaa intidha jechaadha. Geetiin kun method nameidha. Asitti get age kun method nameidha jechaadha. Asitti egaa kan inni return godhu intidha jechaadha. Fakkeenyaaf amma body method body isaa keessatti return 21 dha. Keyword fayyadameera. Keyword return dha. Inni kun garuu keyword hin qabu. Return keyword hin qabu. Kanaaf asitti return 21 gaafa jennu gaafa metodii kana fakkeenyaaf akka isa kanaatti metodii kana gaafa call goonu fakkeenyaaf amma call yoo goone asitti get age yoo jenne bakka kanatti jechaadha. Get age yoo jenne bakka kanatti gaafa inni kuni isa kana call godhu maal godha return inni kuni 21 kana return godhaaf jechaadha asitti. Return godha jechaadha 21 yookiin inni kuni retrieve godha jechaadha 21 kana. Because it returns an integer type which is 21. Isa kana deebisaaf jechaadha. Isa kana deebisaaf return godha jechaadha. Kanaafidha kan nuti return keyword fayyadamnu jechaadha. Data type yoo qabaate boolean string something yoo jiraate wantoonni akkasii double yoo jiraate return type qaba jechaadha. Garuu void yoo ta'e waan return godhu qabu display gochuu yookiin immoo system out.print jechuu yookiin wanta isee gochuu alatti waan return godhu hin qabu jechaadha. Sababiin isaa return keyword fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafidha kan nuti beekuu qabnu. Kanaaf egaa inni taanu pass by value and reference kan jedhudha jechaadha. Pass by value and reference kan jennutu jira. Pass by value and reference kan jennu Javaan kan inni pass godhu by value tiini jechaadha yookiin immoo value tiinidha kan inni pass godhu jechaadha. Fakkeenyaaf C++ keessatti parameter are passed by value. Gaafa kana passed by value gaafa jennu garuu copy of the value is passed dha. Copy of the value rather than the actual value or the original value. Passed by value gaafa jennu the copy of the value is passed rather than the original value. Original value ni ta'a copy isaatu pass ta'a malee original value miti jechaadha. Original value pass hin ta'u taanaan dhiibbaan qabu jechaadha. Copy sun yoo jijjiiramee jiru. Kanaafidha changing inside the method does not affect the original variable jechaadha. Kanaaf metodii tokko gaafa call goonu original value isaati copy value isaati kan gara method definitionitti kan pass ta'u copy value dha malee original value miti jechaadha. Original value miti jechaadha. Fakkeenyaaf amma method 1 kana keessatti int method 1 yoo jenne fakkeenyaaf amma asitti int method 1 yoo jenne int method 1 jenne fakkeenyaaf amma int a yoo jenne jechaadha. Int a yoo jenne asitti int a yoo jenne kun amma methodii keenyadha yoo ta'e asitti return jira. Return type jira. Return jenne yoo barreessine return a yoo jenne asitti jechaadha. Bakka kanatti int m1 yoo jenne ishee kana yoo ta'e call yoo gochuu barbaanne fakkeenyaaf amma m1 yoo jenne asitti fakkeenyaaf 5 yoo jedhe yeroo methodii kana call godhu copy value kanaa jechaadha. 5 kan biraadha kan ani pass godhu asirratti. 5 kan biraa yookiin immoo original isa kana osoo hin taane copy isaa jechaadha kan ani pass godhu. Original isaanii ta'a copy isaatiin kan ani pass godhu jechaadha. Asitti akka carraa ta'ee otoniini
otoniin jijjiire fakkeenyaaf amma A which is equals to 7 oton jedhe jechaadha. Isa kanan jijjiire osoo hin taane koppii isaan jijjiire jechaadha. Kanaafidha kan methodii inside the method does not affect original variable kan jennuuf jechaadha. Kan nuti jennuuf jechaadha. Kanaaf impactii hin qabu jechaadha. Kanaaf egaa object kuni primitive data type fidha. Objective immoo kan akka array ta'uu danda'a, kan akka class ta'uu danda'a. Wantoota kana kanaaf immoo copy of the reference dha kan pass ta'u. Copy of the reference dha kan pass ta'u. Malee actual objective miti jechaadha. Kanaafidha yeroo baay'ee kan nuti jennu Java always passes by value kan nuti jennuuf jechaadha. Always pass by value kan nuti jennuuf jechaadha. Kanafi the copy of the reference is passed rather than the actual object itself. So the method receives the copy of the reference or pointer to the same object, pointer to the object kan nuti jennuuf jechaadha. So both original and the method parameter point to the same object. Kanafi change the object's content do affect the original object. So but reassigning the reference does not affect the original references. Jedha. Kanafi asirratti egaa copy reference dha kan nuti pass goonu waan ta'eef method definition keenya gaafa copy reference receive godhachaadha. Method sana keessa kan jiru reference sunii fi original reference kan isaan point godhan the same object dha jechaadha. Fakkeenyaaf amma asitti reference ta'ee qabna jechaadha. Reference ta'ee qabna. Reference kuni original reference dha jechaadha. Original reference dha. Method ta'ee asiitii immoo qabna yoo ta'e, method ta'ee asii qabna yoo ta'e, kan nuti pass goonu copy reference dha waan ta'eef copy'n reference kana yookiin immoo arduwaanii kana bakka kana dhufaa jechaadha. Copy isaa. Kanaafi inni kuni objectii kanadha kan inni point godhu yoo ta'e inni kunis pointii kan inni godhu objectii kanadha jechaadha. Kanaafi referensiin kuni objectii kana jijjiiruu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf objectiin kuni object naming kana fakkeenyaaf name jennee naming fakkeenyaaf bakka kanatti caalaa yoo ta'e asitti garuu irra deebisnee tolasaa yoo jenne objectii kana jijjiiruu danda'a jechaadha. Kan inni kuni inni kuni point godhe jechaadha. Inni kuni kan inni point godhe jijjiiruu danda'a jechaadha method kana keessatti. Kan biraa garuu irra deebinee yoo objectii biraa reference copy reference kanaaf objectii biraa yoo uumne isa kanarratti dhiibbaan qabu jechaadha. Objectii biraa kan biraa yoo uumne jechaadha bakka kanatti. Kanaafidha changes to the object content do affect the original object kan jennuuf. Asitti objectii lamaan isaanii point isaa kan isaan godhan gosa tokko waan ta'eef asitti method kanaanii objectii kana jijjiiruu dandeenya. Gaafa isa kanaan method reference kanaan objectii kana gaafa jijjiiru isa kanarrattis dhiibbaa qabaa jechaadha. Isa kanaafis objectii jijjiirameera jechaadha. Garuu reassigning the reference kan jennu immoo reassign kan goonu yoo ta'e reference biraadhaan kan reassign goonu yoo ta'e objectii biraatti create goona jechaadha. Kanaaf isa kanarratti immoo dhiibbaan qabu jechaadha objectii kanarratti yookiin immoo reference kanarratti illee original reference kanarratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Kanaafidha jechaadha. Kanaaf fakkeenya fudhannee yoo ilaalle sana dura garuu kana mee haa xumurru. Static method fi non static method sila dubbannee turre. Static method belongs to the class. Each static method belongs to the class. So we don't need to create an object. So to call the static method we can use class name dot method name jechuun dandeenya. Yeroo tokko tokko dhiisuu dandeenya iddoo tokko tokkotti yoo dhiisne rakkoolee hin qabu yoo fayyadamne gaariidha. Recommended kan ta'u yoo fayyadamnedha. Yoo dhiisne error hin qabu jechaadha. So static method keenya static dha yoo ta'e static keyword fayyadamee yoo ta'e class name dot method name jechuu dandeenya call gochuudhaaf. Yoo dhiisne dandeenya class name akkasumatti method name barreessines dandeenya jechaadha. Because it belongs to all object in the class. Fakkeenyaaf amma class name keenya maatiidha yoo ta'e method keenya immoo method definition keenya immoo maxidha yoo ta'e isa kana call gochuudhaaf mat dot max jennee call gochuu dandeenya jechaadha bifa kanaan. Yoo dhiisnes dandeenya jechaadha. Rakkoon qabu. Non static keessatti garuu objectii create gochuun keenya dirqamadha. Because non static method belongs to each object. That means each object have their own copy of the static method. Non static method. Kanaafi display info kuni method definition dha yoo ta'e call gochuudhaaf object dot display info gochuu qabna jechaadha. Objectii create gooni.
Objectii akkataatti create goonu immoo akkataatti create godhamu immoo duuba deebitanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Kanaaf asirratti egaa inni itti aanu method overloading kan jedhamudha jechaadha. Method overloading kan jennu criteria beekuu qabnutu jira jechaadha. Metodiin tokko overloadedidha kan jennee murteessuu dandeenyu inni jalqabaa the same method name with different parameter. Tokko kanadha. The same method name with different parameter. Metodii maqaa gosa tokko qabaatee parameetirii immoo parenthesis kana keessa kan jiru gosa garaagaraa kan qabu yoo ta'e tokko method overloading dha jechuudha. Inni lammaffaa immoo different data type yoo jenne the same method name with different data type of the parameter. Fakkeenyaaf asitti int a int b yoo jenne double b double a yoo jenne dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo different order of parameter yoo jenne in danda'ama jechaadha. Int a jenne meetodii tokko keessatti int a jenne kam int a int b yoo jenne int b int a jechuu dandeenya jechaadha. Inni kunis meetod neemii isaa garuu gosa tokko ta'uu qaba jechaadha. Meetod neemii isaa. Kanaaf m1 jenne asitti m2 jechuu dandeenya. M3 jechuu dandeenya. M1 jechuu dandeenya. Garuu as keessatti kan barraa'u paarameetiriin isaanii gosa garaagaraa ta'uu qaba jechuudha. Paarameetiriin isaanii gosa garaagaraa, orderii garaagaraa, data type garaagaraa, number of parameetirii garaagaraa. Kanadha jecha. Garuu overloaded meetodiin tokko overloadedidha kan jennu the same method name M1 M2 yoo ta'e M2 method 1 method 2 method 3 display info greet meetodiin isaanii the same ta'uu qaba jechaadha. Overloaded kan nuti jennee adda baasee beekuu dandeenyu jechaadha bifa kanaan. Kanaaf fakkeenya fudhannee ilaallee editarii irratti yookiin immoo IntelliJ idea editarii irratti fakkeenya fudhannee ilaallee isaan amma ilaalle kana meetodii kana hunda isaanii yoo ilaalle kilaasii tokko nuuma let's say method ajennu bakka kanatti egaa meetodii kana uumne fakkeenyaaf kuni kilaas neemii keenya jechaadha. Bakka kanatti main method tokko uumnu public static void main yoo jenne jechaadha. Asitti string argis yoo jenne normally akkuma duraa jechaadha. Argis yoo jenne bakka kanatti jechaadha. Isa booda as keessatti egaa meetodii ta'e barreessuu dandeenya. Meetodii sana call gochuu dandeenya. Define goone jechaadha. Amma meetodii akkaataa kamitti akka call goonu ilaalla jechaadha. Asitti egaa fakkeenyaaf amma let's say here void method void let's say void info let's say here kun meetodii keenyadha jechaadha. Meetodii define goonedha jechaadha. Meetodii kana call gochuudhaaf inni jalqaba maal gochuu qabna? Bakka kanatti info barreessuu qabna jechaadha. Asitti meetodii kana info method name parenthesis then semicolon bifa kanaan jechaadha kan nuti call goonu. Meetodii kana call gochuudhaaf bifa kanaan jechaadha kan nuti call goonu. Kana keessatti egaa asitti kan nuti ilaaluu qabnu meetodiin kun maalidha? Meetodiin kun istaatikii moo nan istaatikii ta'uusaa adda baasuun irra jiraata jechaadha. Nan istaatikiidha. Sababiin isaa istaatik kan jedhamuuf keessaa hin qabu waan ta'eef jechaadha. Istaatik kiiwoordii hin qabu waan ta'eef. Asitti istaatikii yoo daballe istaatik kiiwoordii ishee kana jechaadha. Istaatik kiiwoordii yoo daballe dandeenya. Garuu nan istaatikiidha waan ta'eef asitti maal gochuun nurraa eegama? Kilaasii kana yookiin immoo objektii kana create gochuutu nurraa eegama jechaadha. Create gochuun nurraa eegama jechaadha bakka kanatti. Objektii kilaasii kana. So M1 yoo jenne jechaadha. M1 then
new yoo jenne new then new method 1 new method yoo jenne bifa kana jechaadha object gaafa create goonu isa booda maal gochuu qabna object method kana access gochuudhaaf yookiin immoo call gochuudhaaf m1 maal gochuu qabna m1 dot this one info jenna jechaadha gaafa kana call goonirra jechaadha kanaaf method kana gaafa call goonu method name followed by parenthesis and semicolon isa booda bakka kanatti fakkeenyaaf amma system dot out dot print yoo jenne bakka kanatti print yoo jenne asitti jechaadha this is fakkeenyaaf amma hello world yoo jenne asitti gaafa kana asitti egaa waan hubachuu qabnu metodiin kuni void dha waan ta'eef bakka kanatti kan nuti barreessuu qabnu waan return godhu malee waan asitti waan display godhu malee waan asitti return godhu hin qabu jechaadha. Waan isa kanaaf return godhu hin qabu jechaadha. Metodiin kun gaafa isa kana call godhu maal jechuu isaati yeroon si waamu isa kana display godhi. Sababiin isaa ati void dha waan ta'eef jechuu isaati. Kanaaf bakka kanatti maaltu nurraa eegama bakka kanatti return jechuu hin dandeenyu jechaadha. Return jechuu hin dandeenyu. Because sababiin isaa waan return godhu hin qabu waan ta'eef. Waan return godhu hin qabu. Return waan godhu hin qabu waan ta'eef isa kanaaf yeroon si waamu waan kana return godhi naa godhi yookiin immoo return naa deebisi waan jedhu hin qabu jechaadha. Inni kun. Kanaaf jecha gaafa si waamu display naa godhi jechuu isaati. Display naa godhi yookiin immoo display godhi malee waan naa deebistu hin qabdu. Sababiin isaa ati void dha. Akka jechuuti jechaadha. Kanaaf gaafa kana raangoonu maal godha inni kun gaafa isa kana waamu inni kun immoo isa kana execute godha jechaadha. Because this is a block of code kan nuti jennee fi dura jechaadha. Kanaaf kanarraati gaafa raangoonu wanti display ta'u hello world dha jechaadha. Inni kun egaa method definition method calling jennee adda baasnee kan beeknudha jechaadha. Boom. Bifa kanaan jechaadha. Garuu asirratti waan tokko waan ani isinitti himu yoo jiraate bakka kanatti jechaadha. Asirratti inni kan biraa bakka kanatti jechaadha. Ishee kanarratti return type kana void kana otoo jijjiirree fakkeenyaaf amma int yoo jenne int info yookiin immoo let's say change this one int greet yoo jenne fakkeenyaaf amma int greet or int add yoo jenne bakka kanatti inti add gaafa jennu asitti parameetrii ta'e tokko paasaa goonu parameetrii achumaanis parameetir pass and actual parameter and formal parameter ilaalla waan ta'eef jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf amma int a yoo jenne int b yoo jenne jechaadha. Int b yoo jenne bakka kanatti jechaadha. Int b yoo jenne asitti kan hubachuu qabnu maal inni ishee kana qayyii agarsiisee jira yookiin immoo diimaa agarsiisee jira. Sababiin isaa waliin fakkaatu waan ta'eef jechaadha. Gaafa call goonu method name wal fakkaachuu qaba waan ta'eef asitti add jechuu qabna jechaadha. Kanaaf egaa asirratti gaafa pass goonu maal gochuu qabna ishee kana return type qaba. Return type isaa maa inni intidha. Return type isaa. Asitti inti erga ta'eeti maal ta'uu qaba return type qabaachuutu sarara eegama jechaadha. Ishee kana disable yoo goone return type qabaachuu qaba jechaadha. Kanaaf return type add a plus b yoo jenne bakka kanatti a plus b yoo jenne maal jechuu isaati asitti immoo asitti argumentii meeqa qaba? Argumentii lama qaba jechaadha inni kun. Parameetirii lama qaba. Asitti parameetirii lama qaba. Parameetirii lama qabaatee asitti argumentii meetodicha call goone irra waan ta'eef maal gochuu qabna? Pass gochuu qabna jechaadha argumentii lama. Argumentii lama a yookiin immoo x, y jechuu dandeenya yoo barbaanne x, y jechuu dandeenya jechaadha. Yoo barbaanne immoo value actual value pass gochuu dandeenya jechaadha. Bakka kanatti bifa kanaan pass gooneeti maaltu nurraa eegama asitti int x jennee initialize gochuu qabna x if y. X if y int x jenne int x which is equals to 5 7 int y jenne int y which is equals to 6 jechuu dandeenya. Bifa kanaan initialize gochuu dandeenya yoo barbaanne jechaadha. Yoo barbaanne immoo actual parameetrii kana as keessatti store gochuu yoo dhiisne bakka kanatti 6,5 jechuu dandeenya. I mean 7,6 gochuu dandeenya jechaadha yoo barbaachisaa ta'e. Bifa kanaan jechaadha. Ishee kana disable goone. Bakka itti initializing goonu jechuu barbaadan bifa kanaan jechaadha.
Asirratti gaa wanti hubachuu qabnu maalidha? Argumentii kana paas goonee argumentii kana asirratti paas goonee jirra jechaadha. Sababiin isaa meetodiin keenya kan define ta'e maal qaba? Argumentii paarameetirii lama qaba waan ta'eef. Kana keessatti isheen kun maal jedhamti? Formal parameter jenneeti waan jechaadha. Formal parameter is defined in the method definition, I mean declared in the method definition jenneera. But the actual parameter is assigned during method call jenneera. As keessatti gaa isheen kuni argumentii jechaadha yookiin immoo actual parameterii. Isheen kun immoo maal jedhamti? Formal parameterii jechaadha. Formal parameteriin immoo placeholderidha jenneera. Gaafa metodiin kuni isa kana call godhu maal jedhaa? Gaafa inni kuni isa kana call godhu value ta'e sittin ergaa isa booda ati immoo kana calculate gootee return naa goota jechuusaati. Return naa goota yookiin naa deebistaa jechuusaati. Kanaaf gaafa inni isaaf deebisu immoo maal godhaa? Bakka kanatti kallachumaan display gochuu danda'a jechaadha. System I mean sorry. Asitti fakkeenyaaf system dot out sorry capital system dot out dot print yoo jenne fakkeenyaaf bakka kanatti ishee kana yoo barbaanne asitti egaa aaddii ishee kana barreessuu dandeenya. Yoo barbaachisaa ta'e immoo bakka kanatti memorii ta'e yoo uumne jechaadha. Int result yoo jenne fakkeenyaaf bakka kanatti result jenne isa booda akkas yoo jenne jechaadha. Gaafaniin value kana sitti ergu gara keetti gaafan ergu ati immoo kana calculate godhiiti naa deebisi. Ani immoo isa kanarratti store godheen asitti display godha akka jechuuti jechaadha. Fakkeenyaaf result yoo jenne as keessatti result yoo jenne asitti jechaadha. Result yoo jenne int result asitti sorry int result asitti jechaadha. Amma egaa gaafa kana isheen kun maal taati? Torba asirratti koppii taati. 6 asirratti koppii taati jechaadha. Asirratti koppii taati jechaadha. Kanaaf egaa asitti maalidha kan nuti beekuu qabnu? Asitti meetodiin kun formal parameterii fi meetodiin kun formal parameterii fi actual parameterii qaba jechaadha. Gaafa display goonu run boom bifa kanaan jechaadha. Kanaaf asirratti meetodii tokko gaafa call goonu actual parameteriin kamii formal parameteriin kamii jennee adda baasutu nurra jiraata jechaadha. Actual parameter is an argument which is assigned as a value, but formal parameter is a placeholder where the argument is stored or which is declared inside the method definition. Jennee adda baasnee beekna jechuudha. Kan biraa bakka kanatti asitti egaa asitti meetodii keenya kan call goone objectii fayyadamneeti. Bakka kanatti objectii hin fayyadamu objectii creating godhu jechuu barbaadan bakka kanatti static jechuu dandeessu ishee kana. Static keyword dabaluu dandeessu. Static keyword gaafa daballu garuu asitti objectii create gochuun nu barbaachisu jechaadha. Sababiin isaa static keywordin objectii hunda ilaallata waan ta'eef objectiiwwan hundi isaanii static methodii kana share godhatu waan ta'eef yookiin static methodii kana share godhatu waan ta'eef objectii tokko tokko isaaniif separated yookiin immoo methodii garaagaraa uumuun nu barbaachisu yookiin immoo call gochuun nu barbaachisu jechaadha. Kanaaf objectiiwwan hundi static methodii gosa tokko share godhatu jechaadha. Kan biraa kan itti aanu kan nuti ilaallu pass by value and pass by reference kan jedhudha jechaadha. Kana ilaalachuu fi asuma irratti yoo ilaalle jechaadha. Pass by value and pass by reference kan jedhu. Pass by value asirratti yoo ilaalle pass by value yoo jennu copy of the value is passed jenneerra waan ta'eef copy of the value is passed jenneerra. Kanaaf asuma irratti yoo ilaalle warra kana balleesse jechaadha. Fakkeenyaaf asitti warra kana balleesse public or static yoo jedhe static void let's say void change method definition ira kuni method definition let's say here int let I say int a on jedhe egaa methodii kana call gochuu fi asitti methodii kana call gochuuf yaa objectii create gochuun nan barbaachisu waan ta'eef because static methodii dha. Amma egaa methodii kana call godheen yoo ilaalle change yoo jedhe jechaadha. Because pass by value ilaalaa jirra waan ta'eef pass by value ilaalaa jirra. Asitti copy of the value is passed jenneerra waan ta'eef let I create one
let I initialize one variable. Let's say, for example, int x is 20 hajennu or 30 hajennu. Asitti egaa let I pass x here. Asitti methodii call godheen jira. Methodii kana jechaadha. Methodii kana call godheera. Amma egaa methodii kana gaafan call godhu, let's say here display system dot out dot print jedhu. Fakkeenyaaf bakka kanatti jechaadha. Let's say value of x or value of x. Sorry. Let's say here value of x is, let's say here x. Hajennu bakka kanatti jechaadha. Asitti egaa amma egaa asitti gaafan call godhu methodii kana gaafan call godhu value kanan pass godha jechaadha gara kanatti. Asitti value kana gaafan pass godhu copy 30 kun asirratti copy ta'a jechaadha. Actual original value kana osoo hin taane original isaa suma ta'a. Garuu kana copy godhu asirrattidha jechaadha. Asirratti copy godha. Asirratti copy godha. Isa booda as keessatti yoon jijjiire value kana 30 kana already int a variable a kana irratti store godheera. Asitti a kana yoon jijjiire yookiin value kana yoon jijjiire fakkeenyaaf amma a which is equals to 50 yoon jijjiire rakkina uumamoo hin uumuudha asirratti. Rakkina uumamoo hin uumu warra kana irratti jechaadha. Isa kana irratti rakkina uumamoo hin uumuudha. Ga'een kun ilaaluu kana barbaadu isa kana irratti jijjiiramuu hin jijjiiruudha. Hin jijjiiru jennee immoo dubbannee turre asitti let's say here sorry. Isa kana kaardii bireesii kana hin cufne hin bannes waan ta'eefi asitti jijjiiramuu hin jijjiiruudha. Hin jijjiiru jenneeti immoo kan nuti ilaalle because it doesn't have an impact on the original variable jenneerra mitiire when the copy of the value is passed. If the main method changes the value, it doesn't change the original variable's value jenneerra. Asitti jechaadha. Kanaafi copyidha kan pass ta'u waan ta'eefi isa kanarratti dhiibbaan qabu jechaadha. Kanaafi fakkeenyaaf kana raangoonee ulaalle kan print ta'uu qabu 50 dhamu isa kanadha jechuudha. Kanaaf yoo isa kana ta'e dhiibbaan qaba. Asitti yoo jijjiirre yoo jechaadha. Yoo garuu 50tu print ta'a yoo ta'e isa kanarratti dhiibbaa qaba jechaadha. Because modify gooneerra waan ta'eef. Meethodicha call gooneerra already value sana assign gooneerra a irratti isa booda deebisnee immoo gara 50tti jijjiirreerra kan display ta'u immoo ilaallaa jechuudha. Isa booda mee raangoonee ilaallu. So value of x is 30. So it is normal. It is unchanged. Because of this, there is no modification or there is no change on the original variable. Even if we have changed it here, there is no change on the original variable. Because of this, rakkin hin jiru jechaadha. Yookiin immoo jijjiiramni hin jiru. Kanaaf copy of the value dha kan change ta'u kan pass ta'u waan ta'eef original value miti waan ta'eef impact hin qabu jechaadha. Inni ittaanu pass by reference kan jedhu waliin ilaalla. Pass by reference kan jedhu irratti akkaataa kamitti akka hojjetu waliin ilaalla jechaadha. Pass by reference. Let's say here reference. Pass by reference keessatti copy of the reference is passed instead of actual value jenneerra waan ta'eef let I create some just main method instead of writing. Let I use this one again here. So bakka kanatti egaa kan nuti ilaaluu qabnu referensiin tokko akkaataa kamitti copy referensii tokko akkaataa kamitti pass ta'a. Isa booda immoo original reference and the copy of the reference points to the same object jenneerra jechaadha. Kanaafi meetodii sana keessatti referensiin suni objectii biraa objectii sana change gochuu danda'a yookiin jijjiiruu danda'a jenneerra. Garuu referensii sana reassign yoo goone original reference irratti dhiibbaan qabu. Akkasumas illee original objectii sana irratti dhiibbaan qabu jenneerra. Garuu yoo reassign hin taane copy of the reference can modify and changes the object jenneerra. And the changed object reflects outside of the object outside of the method jenneerra. Asitti egaa fakkeenyaaf let I create here int age jenna. Int age is int age jenne asitti fakkeenyaaf meetodii kana haa uumnu I mean variable kana haa uumnu. Asitti fakkeenyaaf meetodii lamaan tokko haa ilaalu.
Tokko metadii change gochuu lammaffaa immoo reassign gochuudhaan ilaala. Let static say static let's say here static void change yoo jedhee static void change static void change static void change let's say here asitti egaa metadiidhaan kun metadii jalqabaati kun inni lammaffaa immoo static void reassign jedhu reassign jennee yaa ilaalu kun immoo metadii lammaffaa asitti egaa asitti waan nuti hubachuu qabnu inni kun metadii lama qabna inni tokko metadii objektii sana jijjiiruu danda'udha inni lammaffaa immoo metadii objektii metadii referaansii reassign godhudha jechaadha. Metadii referaansii yookiin immoo referaansii reassign godhudha jechaadha. Asitti for example here let I create object then pass ajennu objectiidha yookiin immoo referaansii objectii kanaatiin ni isa booda new ajennu isa booda bakka kanatti bifa kanaan create goone isa booda gaa asitti kan nuti ilaaluu qabnu mee koolaa goonu bakka kanatti salphaffaa koolaa goonu bifa kanaan amma asitti egaa fakkeenyaaf amma int agein kun variable keenyadha jechaadha variable keenyadha fakkeenyaaf bakka kanatti let I create pass assign goonu yookiin immoo initialize goonu bakka kanatti age jennu pass.age yoo jennu jechaadha pass.age jennee pass.age which is equals to 44 jennu fakkeenyaaf metadii otoo calling godhin dura value maal akka ta'e ilaalame system dot yoo jenne bakka kanatti metadii keenya otoo calling godhin dura maaltu akka jiru yookiin immoo resultii maal akka ta'e ilaalla before method call the age is fakkeenyaaf the age is plus age jennu fakkeenyaaf kana jecha before method call kanaaf kanarraan goone yoo ilaalle before method call age is sorry something error is there okay instead of just we have to write here pass dot sababiin isaa objectii waliin waan ta'eef sorry okay boom it is 44 amma immoo metadii keenya call goonee booda immoo maal takka uumamu ilaalla jechaadha amma gaa pass by reference gaafa jennu reference ishee kanadha pass goona waan ta'eef object reference kanadha jechaadha kan nuti pass goonu bakka kanatti jechaadha pass ishee kana jechaadha ishee kanadha pass goona nuti bakka kanatti kan nuti pass goonu ishee kanadha jechaadha bakka kanatti ishee kanadha object reference keenya kana pass goona jechaadha asitti ishee kanadha kan nuti pass goonu egaa eddi pass gooneeti ishee kana ishiin kun argumentiidha yookiin immoo akka argumentiitti kan nuti objectii reference objectii kana kan nuti asitti pass goone jechaadha bakka kana dhufnee maal goona metadii kana keessatti jechaadha asitti pass gooneerra copy of the reference kana jechaadha copy of the reference kana asitti isheen kun copy kanaati asitti egaa dhufnee maal goona asitti pass goona jechaadha bakka kanatti maal goona pass goona jechaadha pass kan goonu passiin kun referensiidha bakka kanatti dabarsina jechaadha isa booda maal goona as dhufnee class name keenya as keessatti barreessina jechaadha fuuldura isaatti isa booda bifa kanaan jechaadha inni kun class nameidha isheen kun immoo copy referensiiti copy referensii isa kanaati jechaadha ishee as keessa jirtu kan gaafa inni kun isa kana call godhu maal godha ishee kana asitti pass godha jechuudha kanaaf isheen kun akka kamitti hojjetti akka formal parameterii isa ilaalaalle sanatti jechaadha akka formal parameterii sanatti akti gooti jechaadha kanaaf bakka kanatti egaa pass which is equals to jennee amma fakkeenyaaf amma pass dot age yoo jenne fakkeenyaaf bakka kanatti ishee kana jijjiiruu dandeenya
Fakkeenyaaf amma placeholderii waan taateef jijjiiruu dandeenya akka waliin fakkaanneef jechaadha isa kana wajjin. Isa kana wajjin akka waliin fakkaanne. Inni kuni argumentiidha akka argumentiiti yookiin immoo value ta'edha. Isa kanarratti paas ta'a jechaadha. Ishee kanarratti store ta'a jechaadha. Ishee kun akka placeholderii isiniin jedheera. Akka waliin fakkaanneef kanan jijjiire. Koppii kanaati kan nuti asirratti paas goonu waan ta'eef. Koppiin kana isheen kun jechaadha. Ishee kanarratti store taate jechaadha. Kanaaf asitti amma fakkeenyaaf age yoo jijjiirre dot age yoo jenne which is equals to 55 haa jennee 55 modify gochaa jirra jechaadha. Kanaaf objectii inni kunii fi inni kuni they point to the same object which is age object. The same object. Kanaaf age objectii metodiin kun yoo change godhee isa kanaafis change ni ta'a jechaadha. Jijjiirama jechaadha. Kanaaf they both point to the same object. The same object. Kanaaf inni kuni fi inni kuni they point to the same object. Kana jijjiiree jira jechaadha. Kanaaf gara 40 irraatii gara 50tti jijjiiree jira jechaadha. Meetod koolii booda maal akka ta'u mee rizaaltii maal akka jiru waatu ilaalame meetod koolii kana booda. Jijjiirameera moo jijjiiramne. 44 yoo ta'e it doesn't have any impact or change on the original reference. Original object. Isa booda mee rangoon yaa ilaallu bakka kanatti reesse instead of this one let's I comment this one because so before method after method call share kana jala after method call because zero to kicha si lama to di gore after it is after method call it is 55 jenna jala kana fidana bakka kanatti irra deebi'ee isin agarsiise ishee kanarratti jala so jedha so both original and the method parameter points to the same object here. Change to the object contains object's content do affect the original object here. Kanaaf the method keessatti change godhe irra waan ta'eef it have an impact on or it do affect the original object kan inni jedhu jechaadha. So reassign gochuun immoo iyyuu impact hin qabu yookiin immoo object sana change gochuun danda'uudha. Mee reassign goone immoo ilaallu. Reassign goone. Fakkeenyaaf bakka kanatti reassign goone yoo ilaalle mee copy haa goonu let's say ishee kana fudhannee as keessatti jechaadha. Class name then pass to haa jennu. Kuni just placeholder waan ta'eef formal parameter keenyadha. As kana kanatti immoo kan nuti pass goonu ishee kanarratti jechaadha. Let us recommend comment kana irraa haa kaasu. Isa booda bakka kanatti paasaa jennu. Amma gaa bakka kanatti daniin kana godhee isheen kun koppii taate asirratti isa booda immoo deebiseen reassign godha jechaadha. Reassign godha referaansii. Reassign godha fakkeenyaaf akka pass to jedheen reassign gaafa godhu new object create gochaan jira jechaadha. New class name gochaadha. Class name. Isa booda bifa kanaan jechaadha. Isa booda pass by reference si lama barreessu copy godhe pass by reference bifa kanaan jechaadha. Amma gaa change yoon godhe fakkeenyaaf amma pass to dots age yoon jedhe which is equals to let's say kan immoo 76 yoon jedhe jijjiiramuun jijjiiruudha. Amma gaa ishee kana kan jedhee bakka kanatti copy godhe isa booda after reference reassignment or after reference reassignment impact qabamuun qabuudha. Yoo qabaate ilaallaa yoo qabu ta'e ilaallaa jechaadha. Garuu asirratti maal jedha but reassignment reference does not affect the original reference. Kanaaf hin jijjiiru jechaadha. Reassign goone irraa 55 after reassignment also it is 55. Kanaaf garaagarummaan isaa kanadha jechaadha. Kanaaf reassign yoo goone it have no any change or any kind of change on the original references and the original objectives. But on the method without any object reference reassignment
The method can change the original object, and the change reflects outside of the method. Totally. This is the concise explanation on the pass by value and the pass by reference in Java programming, in object oriented programming. That means so kanarra waan hubannaa bareedaa akkasiin argattan abdiin qaba. Galatooma.